يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك داكونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله انسن جال داسيتو بيك وان كيسة يا إله أنا كركا أوكي أنا ما أنا إربيت ديما جرا أوكي كلا سيو جوجي تعيش كركا جرا سيفية تيجينا وجسي بالله اللي كدراكينا فجسي نمتشي في يوم أنا دي جرنا وجسي أما دومني جرمن دي مجرني تسافرين جرمن ودنا وجسي دنيا دنا ساتي أسيتين بربادة يقويا ساتي أسيتين بربادة ودنا وجسي دي مجرن نا وجسي سنايرك أوكي سورة أيش ربكم كم سيو جوجي في كذا أيش يا سبوت شو يمكن نمرت كيسني كم قوتي تبان وجران جرافن موتر قدرت هذا غني تو يمبوين يرو هندا بتاعنا جرامتي يارك ورمو يرو ماماكو هركدا هرك هي دارا هرا كنجرا متوك جرا غلاني كي كانن تريو غلاني كيتس كان كان توتاي اتيرو هندا ميديارتي يمبوين غرو حالا جملالت تو بودون تاني سي وجين جرا سيغارقارا يا دنيسي وان مهندا نو سوجين جرا واقيو سوجينا جراتو كان مسين يجور بعد هيا قالتهم لبوتي يا ما أما كجماني برو سلكيني نيا ما سلكيني نيا ما في برو ما في أرام تدبسيتني ركوشي هندا قافته إدو كمي تكجرتو سي بكشي جس بكاشي جس بوتو قافته جو كنو سيفن نندي ما جترتي شين أكته بكت أم تشين قافته رغمان رغوات مالك نكون كفلا مي هم كانوا كفلت بور مرين دندي كافس أكان النجار قارت اللي أبدين كبا erga takka rabbiin kanatti fide balaa keessa erga jedhameeyyu garuu ammallee kanaan borullee kanaan ani gandummaan miti kan nama gargaaru namummaadhaan oromoodhaan nama bakka dhala ilma namaatiin miti dhiisaa miti oromoo dhiisaa oromoo qomoo koo dhiiga koo miti abashaanan gargaaraan namummaadhaan dhala ilma namaatiin gandummumatti dubbii galchitanii garuu gandummaaf nama tuqqan kana rabbii keessan sodaadha ijoollee oromoo amma gandummaatti galchitanii akkanatti nama nyaatan kana baay'ee nama gaddisiisa. ربي هم سني نماف بكهين كنني نماف بكهين كنني وانت دبتو كيسة يو نماف بكهين تسمو كيدو تكو سلبتا نمني كنا سمو نساني وباية تكو غندو منغوط تمججود بغارة بيدي ميديا قبت اللي امبوين nuti oromoon sibira jirra waa takka jettee booyini garuu baasaboora isiitii fi maqaa isii guutuu gaafattee siifannaa tajetu tuni si gaafattee waa mara qulqulleeffattee jennaaniin wanna takka amshirkee rakkoon tokko hin jiru dammoo namaaf bakka hin kenne namaaf bakka kennite taananiin mataan keessa namaaf bakka kenne nan tola dhufaniiti namni naga biyyumaan otoo nagaan jirtu si takkana godhe nama tokko nama lama miti si takkana godhe obboleettiin tiyya takka rakkattee yoo jette ati lakkoofsa isii yoo naalaatte ani wanta lallabni jedhe hin ooltu dhageessitti ma wanti ganamni sii lallabame sun hin ooltu jechuudha bakka sanitti yoo ati lakkoofsa naalaatte ani bayeetiin bakka sanitti yoo muudannoon kun narratti muudamte bakka anumatu situ na oofe ati kana jettee furachuun qabdu kanamaaf ati bakka sababumatu viidiyoo ati waraabdeef akkana siin jedhan malee ati qabdeetiin hin deeme hin jenneeni bar yoo lakkoofsa anaalaatteetiin ani bahee muudannoon kun na muudate bakka gannitu na baase ana ganni na qabsiise carraaqootu na qabsiise beedeecha barsiifanii faatolu barsiifan dhuftee balaa sitti dhufa dubbiin kun sitti dhufa viidiyoo anaan jedhe videoon kee video na bira dhufesa wallahi hedduu tokko rifadhe maaliif akkana jedhe sani kama yeroo tokko dhiifama mee nagaas dhiifama ta'u gadi ganni haala namoonni baay'een si gargaaruu barbaadu
namni baay'een kiloo si gargaaruu barbaadu namni si gargaaru hin jiru. Atiin kun jecha inni yitaa nuti dhabdee miitiin mana madaabii kan madaabii kan jirtaa yaada isaa ifa godhi namni hundi hin beekanii maalinni jechaa gaafataa jiranii ifa godhi. Kan biraammoo asumaan abbaan ta'e muutu gurraddaa meedhiifama wajjiniin si waliin jirra yaada jiru eenyu jedhii xiqqaatus waan gargaaramuu qabu hin gargaarra. Kan biraammoo miidiyaa irratti isaan bashiise jettu kiyyuu muutu gurraddaa kiyyuu muutu gurraddaa goshi. Kan biraammoo mijoo as namni biraas hin jira informationii warri qabdan mijoo as keessatti amaarte ajjeestee jedhame sana amma awwaalamee jira namni irraa dubbataa jiru hin jiru gaggaafachaa jirra. Amma immoo micoon Oromoo kan badde jirti kan Amaara wajjiniin hojjettu asumaan dabarfachuu barbaadeen warri quba qabdan piliis hin callisinaati yoo beektan. Micoon badde sun guyyaa 4 kana onlaayinii irraa baatee baddee turte himattee turte akka ishiin mana keessa loltuun madaamii akka itti naqtu waan ishiin hin balleessin naqxee akka madaamitti himtu himattee obboleettiin immoo Saawudii jirti. Guyyaa 4 kana onlaayinii irraa badde jechuudha. Alayiniin so kanaatii fi warri informationii qabdan naangaadha yookaan micootan hoo taate immoo suuraa isaatiin isiniif hin dhufa jechuudha. Adaraa Waaqayyo wal wajjin haa dhaabbannu isa kana. Waan san irrattillee waa takka dubbadha yaantu waan san irrattillee waa takka dubbadha micayyoo viidiyoo san maxxansite fooloo godheefiti lakkoofsa kiyya laadheefi piliis wanni kun waan qalbii miti waan us jedhanis miti. Suuraa micayyoo waraanamtee kan amaartitti silaa hin qabu yoo ergatanii jirtanii suuruma intala waraanamtee san rabbiif jeenaa ergateetoo itti barreesseera naaf erguu didde. Beeyansa amma namoota baay'eedha kan akkatti badeetoo achi buuteen isaanii dhabamam. San keessa nama tokko ta'uu dandeessa waraanamtituun jechuudha. Dhuguma immoo dubbii dhugaadha. Abashaarra waa ga'ee jira. Warra Abashaatu dubbachaa jiran irraa. Abrishiillee dubbachaa jira irraa jechuudha akka waraanamteetu ajjeefamte. Dubbii dhugaadha. Yeroo soba seeyyuudha. No anilleen qulqulleeffadhee jira inni dhugaadha. Amma micayyittiin hin deebistu kan dura sagalee viidiyoo baaste suni kana jettee anis barreesseef hin jira koomentirra yoo ofii sodaatte nuuf keessan nuun ergii jedheen hin jira. Micoon ishiidha jettee tilmaamamte immoo micoon ishiidha erga gaafa duuti kun dhaga'ame onlaayinii irraa baddee jedhamtes suuraa ishiis argadhee hin jira obboleettis argadhee dubbiseetiin hin jiraan. Garuu immoo maatiin hin dhageenye dursaa aga tokko maatiin gaafadha yoo maatiidhaa bilbiltee onlaayinii irraan ba'a jetteerreedha jetti obboleettiin na wajjin haasofnettee iyyaa maraataa jirti obboleettiin. Kanaatiif micoon sun amma hin dhageechilaa si jala ergammaa seentee baate yoo naazala jiraachuu dandeechi. Sabni burjaajessuu irra ijoolleen tokko waa'ee viidiyoo fudhatanii yoo gadi baatan ragaa hojii fudhaa gadi ba'a. Yoo namni sin dubbise immoo keessan deebii ijoolleedhaaf deebisa. Callistaniituma caabii qofa gadi baatanii uummatan burjaajessinaati. Anamma dhugaa sinin jedha hagan itti dhamaa jiru natu beeka jechuudha. Kanaatiif yoo micayyittii tana suuraa na bira jiru irratti ergantana taate har'a boruu keessaa hin qulqulleeffannaa jechuudha. Ati immoo jabaadhu waaqayyo wajjin haa ta'u wal gargaara Oromoo. Sabni biraa akkaatti walirratti du'a. Sabni biraa akkaatti jibbummaa nurraa qabu nullee ajjeesaa jira jechuudha. Kanaatiif kabiraa ijoolleen saba biraa wajjiniin hojjettan dhugaa rabbii siniin jedhaa qabsoo koshinaa madaamii keessaa dhiisa. Isuma dhugaa siniin jedha. Homaan buustan homaan gootan Oromoodha. Yoo duutanis Oromoodha homaan gootan yoo ajjeestanis Oromoodha homaan gootan. Kana tolchaatu badhaa sammuu bilchaataadhaan. Achi keessatti miidiyaa irratti waan barbaadan haasaa garuu nama isin cinaa jiru san waliin lolinaa. Dhugumaa jarattiin bineensa akkatti isin qalti. Waa yoo rakkattanillee viidiyoo qopheeffadhaatii kaameeraa waraabatii yookaan ba'uunillee isiniif mijataa jechuudha. Gaafa baatan san biiroo deemtanii yookaan bakka ta'e qaamni ilaallatutti agarsiistu yookaan madaamitti agarsiistu. Tarkaanfiin fudhatina gaafa nama ajjeestan ofii mana hidhaatti tortortoo yookaan hiduutu kun kanatti. Adaraa keessa. Inni taraan alaa ta'u namni daddorfullee ni jiran bakka taa'u kan dubbatan. Hayyee haase. Wallahi ayyaantutti waan dhugaa dubbatte waan irraa dubbatamuu qabudha. Sanas ta'ee kana amma ijoolleen nu jala hidhamtee jirtuuf sagalee fi guruppii hinee hojii hojjechuu. Ijoolleen dhugaa kushumaa madaamii keessa jirtan immoo kan saba biraa sama Amaaraa kana wajjin jirtan akkuma diinummaa beektan isin biyya diinaa jirtu si jammar alagaa bira jirtu tunillee alagaa tunillee alagaa. Ishiin utaaltetillee sin
himachuu suuta haala nama barateetiin jechuudha ofirraa gaggeessuudha malee biyya ambaa keessatti albeedhaan uleedhaan itti gaachuun hin barbaachisu. Maaliif ati biddeen barbaada biyya baati isaan akka ati dogongortu si godhan isaan sanyiin isaanii sheetaan aduu barbachuuf kanaafuu dogoggora kanaaf ilaatu waan ta'eef akka dogongortu si godhan ajjeesullee baattu akka ati xiqquma isaan tuqxee hojii keetirraa ari'amtu isaan qabsoo akkasitti jiran qabsoo wallaalummaa jechuudha. Kanaaf nuti immoo akka beekumsa qabnutti caallee ergamuudha. Rabbii ijoollee biyya Arabaa kana haa birmatuu fi dhugaa rabbiitii amma mucayyoo Jordaan keessatti hidhamte jettan kana guruupii akkana seessisan ijoollee lakkoofsa kenneen ture ganni amma lakkoofsa kee fuddee siifan bilbila jedh narraa kaasi gannee daraake. Ayyaantu waasaappiin keenya harkaa bade ayyaantu haayinaan jedhe waasaappiidha waasaappiin keenya harkaa bade mucayyoo tajaajilchisan hin mannan maxxansa har'a naa haayinaan jedhe suuraa ishii naaf fedhe. Hayyee siifan ergaabshee tole amma mee bilbilli biraan irratti bilbilamaa jira achiin naqaa ijoollee adaraa keessan waliif ta'a bakka sagalee miidiyaa kana waan biraatti itti fayyadamina suuraa namaa maalii namaa gandaan qooxidhaan wal qoqqoodanii haga maalii jettan itti fayyadamaa saba fayyada adaraa keessan. Naa turtii gaarii tokko. Sammuu turtee waa'ee miccoo sanaa kan dubbatu ishee dhuftee. Okay eenyu? Hayyee. Ifa magganni nagaan siifatu. Namoota hundamaa jiranii carraa kennaa. Isullee akka akkam jirtaadha. Jirtu. Jirra waaqayyo faa galata akkam. Nagaa galata waaqayyo. Baga jiraatte ganni koo yeroo baay'ee miidiyaa keessan takkatattala. Yeroo baay'ee sinan hordofa baay'ee namatti toltu. Yeroo hundumaa na akkasitti walii rabdanii mana hidhaa keessaas yookaan rakkina keessa wal baaftanii. Dhugaadha waa'ee Oromummaa bichaa ta'uu hin ta'inati waa'ee saba lammii Itoophiyaa hundumaa fi yeroo itti dhaabattu argeera. Haa ta'u malee akkasuma akkuma namoota baay'ee dhaabatteedha keessaa isaan baaftee sirrattis immoo namoonni tokko warroonni kaan nan arga. Akkuma obboleettiin keenya amma dubbatte qomoodhaan namni wallaggaa'ee yookaan zarummaa wallaggaa'ee qabsoo qabsaa. Qabsoon kan qabsaamu mana madaamii keessa taa'anii qabsaa'uun hin danda'ama garuu haalli mijataan hin jiru taanaan qabsoodhumti hojiidhaaf ba'anii rakkina keessa wal buusan yookaan sabummaa wal qoodanii mana namaa keessatti kushiinaa gandaa keessatti yookaan walitti kaanii yookaan dhiibbaa walirraan uumanii sirbeetitti yookaan mana hidhaatti wal gatan maaliif gaaffinatti ta'a yeroo hundumaa nama akkoo yommuu rakkattu nama gargaaruu dandeessa. Namni immoo rakkina isaa keessatti yeroo barbaade wal gargaaruu danda'a. Dhugaadhaa fi gaafa rakkatanii nama bukkee yoo dhaabbatte yoo maasitti hin fakkaatu. Gaafa ati deebitee garuu namoota nan gargaara jettu sirratti ka'u waan ta'eef baay'isoonni rakkinna kana keessaa wal baasuuf itoo mana hidhaa keessatti wal gashuu baatanii baay'ee namatti tolaan jedha. Asuma irratti gaaffii yeroo baay'ee gaaffinatti ta'u keessatti hojiidhaan manaa ba'anii utuma botolikaa akkasii keessaa ba'anii baay'ee namatti tolaa raaqamanii innaa amaaraa argatan. يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك دا كونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله سنجال لداسيتو بيكوان كيسة يا